Meotu latani bukindra. Akka argitee utaalini lafa dhooftee caccabdaa gaarii gochuuf dadhabdee gaarii yaaduu dadhabdaa oduu keerraa hir'isii hojii immoo ida'achaan otuu ijanii dhachuu ta'eerra eetu sagaldachaa bubbeen hursee gungumee awwaara lafaa kaasaa kan bara hirmaraatu bara jababaasaa jedhan namni jababaas jiraatu sagantaa keenya ammas kan bohaarsaa fi bashannansiisoo ta'an itti fufuu pireezidaant Lataan naannoo kanatti dhiyaatu pireezidaant Lataa gara kanatti waltajjiitti si affeera kootu. Otuun pireezidaantii ta'e anaaf aangoon firee waliin hin qabne nan ta'a jedhes tasumaa weembeeru aangoon kubboniitti nyaatanii dhuganii fedhii dhuunfaa ofii galma geessifatan otuu hin taane kan ittiin biyya ofii uummata ofii gidiraaf rakkoo keessaa ittiin baasan akka ta'ettan amanu Afrikaatti garuu hiikkaan aangoo faallaa kanaati. Ittiin nyaattaa, ittiin saamtaa, ittiin hiitaa, ittiin ajjeeftaa, ittiin duutas. Afrikaa biyyoota hedduu keessatti fedhii dhuunfaa abbaa aangoo tokkoo guutuuf jecha heerri biyyaa ni jijjiirama. Manni hidhaa haaraanis ni ijaarama. Dachee Afrikaa irratti waan aangoon namaaf gootuuf waan aangoon nama gootu tarreessanii fixuun hin danda'amu. Gara dhimma koottanis hin deebise. Akkuma beektani hojiin koo irri caalaan walaloo barreessuuf dubbisuudha. Waan ta'uuf deemu hunda ija walalootiin ni ilaala. Haadha manaa kooyyuu gaafa duraa ija walaloodhaan hin arge. Otuun Afrikaatti pireezidaantii yookaan muummicha ministeeraa ta'ee marsaa tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa ittuma fufees filame. Gaafa muudama goosan akkamittiin inni walaloodhaan haasaa godhaa jedhee yaada. Haala qabatamaa Afrikaaf aangawoonni Afrikaa keessa jiraniin haala qabatamaa biyyi keenya keessa jiru. Kabajamtoota uummata biyya koo xinnaaf guddaan qal'aaf furdaan wallaalaaf beekaan sooressaaf deegaan waan ani isiniin jedhe hundaa walii galtanii bokkaa fi cabbii keessa buufata filannoo dhaqxanii galatooma uummata koo bagana filattan. Dimookiraasii diriirsuudhaan natti hin qixxaattu oomtuu otuu nan filanne ta'e gudii taatanii oolu. Silaayyuu anoo boordii filannoottis himeera ofii kootiis eegeera parsantii 99 akka moo beekeera. Ani dimookiraasiidhaaf bakka olaanaan qaba. Otuu nan fille ta'e eenyuun filtu yaa saba. Waa'ee uummata kootii baay'ee garaa naraasee dimookiraasii jaalladha ijoollummaa koo kaasee. Isa na filates isa nan filatiinis wal caalchisuun ni cimaa. Garuu nagaa gaafachuun fedhamee warra nan filatiin adda baasaan attima. Adda baasaan attima guyyaa filannoo sanaa eenyu maal akka jedhee warri nan filiin hafe eenyuun filuu akka fedhee qarshii buusuu dhiisee warra baankii naqatee filannoo qabu jedhee warra kaardii dagatee adda baasaan attima filannoo manaa ba'ee warra filatiin galee anamaaf jedhee moo miti amala saba kooti adda baafachuun malee. Kabajamtoota haadholiif abbootii erga na filattanii na taasiftanii mootii barri taanee dhufu kun kan keessanii kan gootu. Otoo ani isiniif jiru tasan bultan agabu yoo waan biraa dadhabeetu qabanii garbuu gargaarsaan biyya galchuun dadhabu. Isin gurguddootadha. Kana baaree balleessuuf kadhatee dhageessisu mee waa kanaa kadhadhaa karaa qaxxaamuraadhaan galma kana geessisu. Warra yaada koo mormee daandii korra dhaabatu rabbumatti naaf hima bakka akka fi cabbiidhaan akka inni galaafatu. Yaa qonnaan bultoota biyya koo mee nama ollaa keessa hin jiruun bakka gammadde jedha.
Seenaa biyya kanaa keessatti waanuma ta'e hin beekne isinii gochuu fedha. Tiraakteera biyya galcheen qotiyyoon qotuu isin oolcha dhiyootti kan hin turre garuu maaliifattanii qotiyyoon kan gurguru. Wabiif abdiin egeree anatu isiniif jira. Gosa sanyii filatama burcuqqoo sadii hunda keessanii jira. Yaa barsiisota biyya koo dhiyoottan argamsiisa rakkoo keessanii fala birrii 200 mindaa isinii dabala. Isin hundee biyyaati isin hundumaa caaltu callisaan adeeggaraa waan ani godhudha. Baraani bulchu kana barsiisaan biyya kootiin tasan ta'uu hiyyeessa gabatee gurraachaan chookii baay'inaan dhiyeessa. Yaa barattoota biyya koo barnoonni hundee beekumsaati baradhaa diina aarsaa. Yoo baataniif yoo galtan maqaa koo waamaa faarsaa. Barsiisota dhufanii waan namaa koo dhagaan waan namaa koo odeessan tokkoyyuu hin dhagayina. Gaaffii qabna jettanii mana barumsaa keessan dhagaadhaan hin dhayina. Warra gaaffii gaafanna jedhan warra hiriira baana jedhan warra karaa cufna jedhan warra akka mataan dalgaa maqaa isaanii galmeessaa milishaa gandaatti ergan. Yaa barreessitoota biyya koo guyyaa irraa kaasaatii tokko jedhaa lakkaa'a. Waa'ee koo waa'ee dhaaba koo barreessaa galmee seenarra kaa'a. Persentii 100 cinaan filannoo akkam mo'e garaan diinota kootiin haasuudhaan akka dho'e. Ani dimokiraasii malee akkan hin feene irree waggaa 20 dhufuttis kan namoo akka hin jirre. Seeruma guutuu malee kan hin mana dhaabanuu ani hundatti otuu hin ta'in yaadatti akka namanu naa barreessa. Yaa hojjettoota biiroolee adda addaa leenca ofirraa deebisuuf alangaan aleen ture otoo harka koorraa nyaatanii alagaa kan jeel ture. Tarsimoo misoomawaa ilaalchaaf yaada aaraa biiroo keessanitti seeriidhaan wal ijaaraa. Aardi koorii soofti koorii suuta jedha adda baasaa. Waan argitanii waan dhageessan hoogganaatti gabaasan. Malee kompiitara hojii sitti laadhuun galma geessisuu dhiisaa karooraa kaayyoo diinaa maqaa nama biraatiin feesbuukii banattanii na goyoomsuu yaadina suura koo jala seentanii biyyoolaa hin jedhina. Yaa dargaggoota biyya koo si'achi seenaa aaraa dhageessu ganamaa fi galgala waldaadhaan isin gurmeessee hojiitti si galchuudhaaf waadaan isinii gala. Isinii baaseen jira karooraaf kaayyoo aaraa. Isinii baaseen jira karooraaf kaayyoo dachaa. Yoo hojiitti isin galchuu dhaqqabe gaa'elatti isin galcha. Waanuma fedheef iyyuu gurmaa ilmaan ayyaa qofaa rakkachuu irratti gurmaanii rakkachuu wayya. Dhagaatti darbattanii maal buuf ture taankiirra waldaadhaan gurmaa dirikii fudhaa baankiirra gaaffii keessan deebisuuf bakka feetan lallitaa istaajeemina ijaara kubbaa miila namtitu. Kabajamtoota paartilee mormitoota mirgaan isinii laadheen biiroo fa'aa banattanii qaxxanii keessan teenye maaliif akka mormuu filattan ani beekuu hin dandeenye. Haa ta'u malee ani paartilee siyaasaa paartilee mormitootaafis bakka olaanaan laadhaa masaraa mootummaatti si waamee irbaata si wajjin jira. Na dhaga'uu diddan malee isinitti meera duru mormii keessan dhiiftanii calistanii yoo keessan dammi isin tuqu jiru. Yaa kabajamtoota diiyaaspooraa doolaaraa fi yuuroo ergaatti meeru toraa abdii biyyattiin hiyyattiin kun isin malee maal qabdi. Akkasii waliin taanee iyyummaa bobeessinaa isin doolaara qopheessan lafa qopheessina. Wal wajjin hojjechuudhaaf akka argannu mooraalii callisaan dhumattutti ergaa gaafa argattan doolaarii fedhii keessan guutuudhaaf tarsimoon ni diriiraa biyya persentii 17 guddachaa jirtu irratti hin bahinaa hiriira. Yaa miseensota paartii koo warra fagoo dhiyoo akkasumas ijoollee koo jaartii koo akkamitti akka boone anis sinis ni beekna. Jabaadhaa jajjabaadhaa injifannoo curduqaa kan halkanii guyyaa eenna. Injifannoon keenya kuni sirriitti eegamuu qaba bakkees ta'e gollisaa curduqaa waan ta'eef yoo eegamnee fokkisa. Haala muudamaa ilaalchisee egaa gara fuulduraatti illee namoota baay'ee yaadaa amma garuu ilma wasiila kootii taana pirezidaantii godhee muuduu barbaada. Ijoollummaa irraa kaaseen beekaa
waan gaarii gochuu malee waan tokko hin balleessitu intala gadaa koo immoo waajjira koo keessatti haa taatu barreessitu. Ulaagaan ittiin muudu beekumsa irratti hundaa gaffa godha keessisa muudamtoota kan biraa dhiyoottan si beeksisa. Afrikaa guutuutti seenaa haaraa hojjenna kan namni ta'a jedhe nuti immoo ta'u jenna galatooma.